hayyee ammas qabxii haftee walitti dachaane jecha Ibnu Teemiyaatiin nuuf ta'isaaf jecha tabarakaa ta'uumaa rabbiitiif gaariidha rabbi haa godhu. Wanni imaana jabeessu jee Sheekul Islaam rahimahullah waa afur. Wanni imaana jabeessu waa afurii jee jecha Ibnu Teemiyaadha. Afran sun akkam jaa tokko haduraa jumlatan wa tafsilan akka waliigalaatii fi tokko tokko laaluudhaan jaa warra tafsilaan itti dhaqqabee caala warra jumlaa isaa itti dhaqqabeerra warra gaafa fatii makkaa jumlaa amanee odoo wahyiin bakkatti hin bu'in amaneerra warra hanga quraanni bakka buutti tafsiila kun nama hadiisa tokko lama beekee shari'aa guutuu bakka qeebaleerra nama adda adda beekee caala jechuu hiikaan isaa jumlata wa tafsiilan ji'ati waan irraa sii gale qaban taa akka wal caala khalammaffaa hanga adillaa tokkummaa rabbii diin dhugaa tahuu shari'aa tana hanga keessa beeku bal'ina irra beeku takka imaanni jabaadha jechuu hiikaan ka jumlaan amaleelleen amane nuwa ja'amaa kanaa irra jaba jechuu baay'ee taa khalammaffaa quwwata wadaafa akka walirra jabaatii fi akka walirra laafaatii wal caala irra jabaa hoggaa jettu gallakkifta shari'aa tana guuturra fiddee dalaysiifta yoo rabbiif jecha jaalatu yoo rabbi jaalatu yoo rasuula jaalatu wahyeyni yoo jaalatu akhiraa yoo jaalatu dii yoo jaalatu haqa yoo jaalatu jaalaltitu walirra jabduudhaan siin jedhe namni waa jaalatu walirra waa jaalata maanaan jaalalaa beekamtu beeki walirra jaalata zaata isii walirra jabdu akkanaa jechuu jechi Ibnu Teemiyaa adillaa hadiisa kam godhate Umar ibn Khattab yaa ergamaa rabbi hundarra siin jaaladhaa lubbuutiyya malee jeen jan Umar jeen jaan ichi deebi'eef mari'atee deebi'ee jaan lubbuun tiyya hamtuun naa jejji nabi Muhammad gaariin naa jeja qaalii rabbii godhun naa jeju kanaa irra caala ta qaalii shayxaanan godhun naa jejju tanarra lubbuutiyyarra nabi Muhammad irra naa caala yaa ergamaa rabbi lubbuutiyyarra haalaan si jaaladhuunii amani jeen amma al'aana yaa Umar akkana kuno haya sandura in islaamonee jechuu Umar miti quwwata wadaafan wal caala qabxii lammaffaati lamaami kasadaffaa wanni inni imaanni itti wal caalu hasaba fi baqaa'ihi fi dawaamihi wa baqaa'ihi turuudhaa fi turuu dhabuu isaa keessatti dawaama tahuu isaa keessatti wal caala jee akkam jechuudha yaanni kun akka nama hogguunii fi rabbii keetirraa qaanfattu hogguu rabbii keetii wajji jirtu hogguu ibaada jirtu jiruu tee guutuu keessatti hogguu if dhageessu rabbiin na dhagaa fi na harkaa if qoo qabaatuu keetirraa akka nama salaata keessa jirutti if yaadatuu ni dandeessa akkana jechuudha gizee hunda ka ghaflaan dhabne ka daguun dhabne ghaflaan kun mabda'u fasaadil qalbi jaa ahliin maarifaadha akka reefu waliin jenne san araarama irraa kadhatanii dhageessani la yuwaanu alaa qalbii fa astaghfirullah akhrajahu al-Bukhari ila nabi Muhammad irraa sallallahu alayhi wa sallam amma akkaan sin jee garaagarummaa isaa siimu jannata dhageessa qalbiin teetum fa taatiboo gizee hunda dawaama ta'uu dandeessa ibidda dhageessa gorsa alla ni rifatta ibaadaadha rabbi gabbalu jirta hoggaasati gizee hunda akkas ta'uu dandeessa haya diin kun alla numa dhugaa melekkata muujizaa diin rabbii dhageesse tokkummaa rabbii dhugaa ta'uu nabi Muhammad dhugatti ergamaa ta'uu dhageesse gorsa dhageesse qalbiin teetuun diin kanaan wal fudhatteeti alhamdulillah faasirraa jette gizee hunda akkasitti turuu dandeessa barinni sun ibaadaa tana haala amala qalbii teetirratti argamuu kana hanga qalbiirra si turu gizee hunda akkasi jiraatu guyyaa tokko rabbiif jecha aartee diin rabbii kanaaf lolte boo if goggodhuu miti sumarraa gadi hanga addunyaan tee si yaachise boo rabbi sii godhe kennaa rabbiiti gizee hunda akkas nirkatta aboo gizi guyyaa tokko rabbiif if qaqqabdeeti if tuffattee
guddina rabbiitiif akkamittiin haqa guutuu dhabe maaliif akka rabbiin irraa jaalatu gajjuun kiyya harkamaa ta'uu dhabeettee aarte boo gizee hunda akkas ta'uu ni dandeessa. Laal amma fi baqaa'ihi fi dawaamii wa baqaa'ihi kan juusun akkana hanga waan jettu kanaa wajji turtii qabdu takka wal caaltanii wal caala namni si torban keessaa yaadaterra si guyyaa 5 yaadatee caala si gizee hunda yaadatee caalammas nama hunda akkasuma godhi qabaatii rabbi yaadaterra qabaatii torban irraa yaadatee caala imaana hangana rabbi yaadadhaa jechuu miti haa fakkeenya haasawaa addasii bahu jeetiin lafa jira fi baqaa'ihi wa dawaamii keessa wal caala turu akka qalbii irra si dhagahamu kun sirra turuu fi dafee sirraa deemuu keessatti wal caala jechuun namni hanga irra ture takka wal caalaadha jechi Ibnu Taymiyaa sadiin je afuriin je sadiimeetiin jira tokkon naaf sadeeniin hime kun irra deebi'u jumlaa fi tafsiila quwwatan wa da'afan kasadafaa waahee maalii keessatti fi baqaa'ihi wa dawaamihi sadii haya kaafraffaadha bihasabi ijtimaa'i shuruuxi wantifaa'i ilmawaanic hasaba likki imaanni barbaachisaa imaanaa akka guuttateeni wal caala waan imaana na fayya'u takkaa imaana irrisu waan imaana irrisu na fayya'u miti afwan waan imaana irrisurraa hanga fagaattu takka waan imaana jabeessu takkaa imaana guutu muujibaata mutammima shuruuxa ja'aniini waan shartii imaanaa ta'u waan takka alaamaa imaanaa ta'u takka barbaachisaa imaanaa ta'u takka milikkata imaanaa ta'u takka waan imaanni muuminni itti wasafame hanga isa kana guuttatteeni waan imaana na fayya'u imaana balleessu irrisu irraa hanga fagaatteeni imaanni jabaataa kaafraffaa kun namaa galee laal imaana kana hoggaa dubbatan milekkenni warra amanee akkanaa fi akkanaa jan shartii imaanaa jiin takka muujibaata imaanaa jiin barbaachisaa imaanaa jiin hanga guuttateeni moggaa takka keessa sammuu ta'e keessatti nama amana irraa akkanni barbaachisu jan waan imaana irrisu na fayya'u irraa hanga fagaatteeni waan imaana irraa barbaachisu hanga guuttatteeni bijtimaa'i shuruuxi shartii isaa guuttatuu fi wantifaa'il mawaanic waan imaana na fayya'u takkaa irrisurraa hanga fagaatteeni imaanni jabaataa jechi Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyaa afran kan amma oguu kaneettu shari'aa raawwanni takka irraa nafnee qaban ka'useymin ka duraa sanis akkasii humaa irraa nafnee qaban haa arra qabxii meeqaan dubbadha jee sadiin dubbadha jeetiin sadeenu adda addatti dubbatamte laan sadeen tana bakka qabaatuu kee kanaan halaawata xaa'a janiin mi'aa imaana qalbii tee tolchaa akkanaani arkuu dandeeysaa وفق الله الجميع هنده ربي غاري آغت تمسيسو يا ربي دغونغور رنو دب يا ربي غيه تسيف جچا گد غنا ديبي ونن غنا خيس تفكروا مالتها القرآن بين العلم والعمل او كيف نفهم القرآن او ديبسا غزي هنده تتف قرات خدرا سن كيس لكاوتا مال جاء أكمتين نبي محمد قيامة ربي ماذا عجبتم المرسلين جاء مالين دي بسا هي قرآن حجة لك عليك جني مالين دي بسا أكسي ولقبا إسا خناتينغا غنا دي بته
ولقبا جرخنا هنداتين مال جتا وان إيماني جباتون جتا إيماني جباتو خنا خيسا مال تجرى ولين جنة هنگا إيماني جباتو تكا جباتكا مال تجرى هنگا إيماني جباتكا مالتا hanga imaanni jabaa takka mi'a ibaadaadha agartaa haya walii dabarsa hunda rabbi haa gaxxamsiisu rabbiin gargaarsifadha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu